Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Hordoftoonni keenya qulqulloonni biyya bakkeef biyya keessaa teessanii sagalee keenya dhaggeeffattan, ani Paaster Naa'ol Baqqaleeti. Sagalee Waaqayyoo ani amma isinii qooduu dhufe immoo kutaa xumuraa ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayiisitti barreessee boqonnaa 18ffaa isa xumuraati jechuudha. Waaqayyoon baay'iseen guddisee galateeffadha. Waaqayyo nu gargaaree kutaa 18 utuu gargarin kutin barumsa akkas dheeratu walii wajjiniin barachuun ayyaana Waaqayyo isa guddaadha. Waaqayyo consistency nu laatee amma dhumaatti utuu addaan hin kutin hafuura isaaf ayyaana isaan waan nu gargaareef Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kun kutaa xumuraa ergaa Qolosaayisidha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaasnee amma 18tti kan jiru dubbifachuudhaan gara barumsa keenya ilaaluutti dabarra. Lakkoofsa 7 kaaseen amma xumuraatti dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Gara dhumaatti nagaadhaa Muusaa'idha. Xiiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhatii amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti mee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Onesimoos obboleessi amanamaaniif jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'e isaa wajjin dhufa. Isaan waan asitti ta'e tokko tokkoon isinitti himu. Arisxaarkoos inni anaa wajjin hidhamee jiru nagaa isiniif hin dhaama. Maarqoos inni durbiin Baarnaabaas akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Waa'ee Maarqoos kanaan dura dhaamsi isin ga'eera. Inni gara keessan yommuu dhufu simadhaa. Yooshu'aan inni Yuusxoos jedhamus nagaa isiniif in erga. Warra seera dhagna qabaa eegan keessaa isaan kana qophaatu mootummaa Waaqayyootiif anaa wajjin hojjeta. Isaan immoo guddaa na jajjabeessan. Ephafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif in erga. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif in dhaama. Lakkoofsa 12 kanarra deebi'een dubbisa baay'ee waan jaalladhuuf. Ephafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif in erga. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif in dhama'a. Inni isinii fi warra Laawodiiqiyaaf warra Heraapoolisiif hojjechuutti jabeessee akka dadhabe ani dhugaa nan ba'aaf. Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaan Deemaasis nagaa isiniif in dhaamu. Obboloota Laawodiiqiyaatti aadde Niimfaatti waldaa mana isheetti walitti qabamuttis nagaa keenya nuuf himaa. Ergaan kun isin gidduutti erga dubbifamee booddee waldaa Laawodiiqiyaattis akka dubbifamu godhaa. Ergaa isa waldaa Laawodiiqiyaatti ergame immoo isin dubbifachuun isin irra jira. Arkiphoosiin immoo hojicha isa karaa Gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhi jedhaa. Ani Phaawulos nagaa kana harka kootiinan isiniif caafa. Finyoo sibiilaatiin hidhamuu koo yaadadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Wow. Kutaa baay'ee namatti toludha. Warri faranjii the last but not the least jetti. Isa dhumaati garuu isa xinnaa miti jechuudha. Erga Qolosaayis keessaa kutaa nama dubbifne kutaa xumuraati. Kanumaan ergaa isaa raawwata Phaawulosi. Garuu isa xinnaa miti. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti illee kutaan akkas akkasii kun hin lallabamu. Maqaa namaa iddoo qabu callumadhanii irra darbu namoonni. Kakumoofaa keessattis haa ta'u kakwaaraa keessatti bakki maqaan namaa jiru garuu calluma jedhamee barreeffama ittiin baay'isuudhaaf kan barreeffame miti. Boqonnaan 4 lakkoofsa 7 kaasee hammi dhumaa akkuma boqonnaa 1 akkuma boqonnaa 2 akkuma boqonnaa 3 ergaa Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo isa qulqulluudha. Hojii hojjetus qaba. Maal baranna ree kanarraa?
kan jedhutu waa tokko tokko walii wajjiniin ilaallee dhumarratti Waaqayyoon galateeffannee ergaa Qolosaayisiin xumurraa akka mata dureetti guyyaa irraa namoota galateeffachuu fi obbolootaaf iddoo kennuu isa jedhu ta'uu danda'a. Samariin yaada keenya namoota galateeffachuu obbolootaaf iddoo kennuu. Kutaan kun egaa gara Qolosaayisitti ergaa barreeffame keessaa isa dhumaati jenneerraa. Haa ta'u malee ergaan kun ergaa salphaa miti. Keessumatti obboloota gidduutti bartee gaarii ta'uu kan qabu waa'ee wal galateeffachuu, waa'ee wal jajuu, appreciation isa dhugaa irraa ta'e jechuudha. Isa fakkeessaa hin qabne isa dhugaa irraa ta'een wal jajuu, wal galateeffachuu, wantoota gaarii namoonni godhan value gochuu, recognize gochuu, appreciate gochuu kutaa keessatti qayyabannoodha jechuudha. Keessumaa jireenya Phaawulos irraa baay'ee baranna waa'ee appreciationii kana. Ergaawwan waldoota biroo barreesse baay'ee isaallee gaafa ilaaltan xumura irratti Phaawulos yeroo hundumaa waldaa galateeffachuudhaan, namoota galateeffachuudhaan, namootaaf iddoo laachuudhaan, hojii namootaa recognize gochuudhaan beekama. Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 1-16 irratti guutummaa boqonnaa tokko fayyaa fayyadamee kana dubbata. Addumaan lakkoofsa 21-24 irratti tokkoffaa Qorontoosiin yeroo barreesse boqonnaa 16 lakkoofsa 15-24 irratti namoota galateeffata. Ergaa Efesooniin yeroo barreesse boqonnaa 6 lakkoofsa 21-24 irratti namoota galateeffata. Tasaloniqeessa tokkoffaa yeroo barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 12-13 irratti namoota galateeffata. Kanaaf barteewwan akkasii kun tokkummaa obbolootaa gidduutti barbaachisummaan isaanii maalidha kan jedhudha jechuudha kan ilaallu. Phaawulos calluma jedhee hin godhu waan ta'eef. Kanaaf waa tokko tokko isinii kakkaasuudhaa fi Phaawulos ergaawwan isaa hundaa keessatti namoota waan gaarii godhan galateeffachuu, namoota hamaa godhan immoo ifaa ifatti fachuudhaan nama beekamu kan ta'e hundumti keenya beekna. Namoota gaarii godhan galateeffachuun, jajachuun maal inni faayidaan isaa jettanii yaaddu? Isinoo jireenya keessan keessatti shaakala akkasii qabdu? Namoota waan gaarii godhaniin thank you hin jettu, appreciate hin gootu, ati nama jabaadha hin jettu, ati waan gaarii si keessa jira hin jettu namootaan. Kun paaworii akkamii qabattanii yaaddu? Akkasuma immoo jireenya Phaawulos irraa wanti barannu obbolootaaf baay'ee nama iddoo guddaa kennuudha. Waldaa kiristaanaaf nama kabaja guddaa qabuudha. Kadhannaa obbolootaatti nama baay'ee amanuudha. Waan namoonni obboloonni godhan ol kaasee bareechee nama jajuudha. Kanarraa maalan baradhaa kan jedhu itti yaadaa dhaggeeffannaa jechuudha. Lakkoofsa 12-13 irratti immoo nama waldaa Qolosaayisiin hundeessuun isaa namne jennee introduction irratti dubbanne Ephafraas nama jedhamu waa'ee isaa yeroo inni kaasu sila beekaan irra deebi'ee dubbise lakkoofsa 12 waan baay'ee namatti tolu tokko dubbata. Inni isiniif kadhata, isiniif kadhachuudhaaf dhama'a yeroo hundumaa. Akkasin maal taataniif immoo jennaan akkasin namoota ga'oo taatan. Jecha kana baay'een jaalladha. Namoota ga'oo yookaan namoota nama irratti depend ta'anii jiraatan. Namoota mataa nama jala qabatanii abaluu naaf kadhatan, abaluu naa barsiisu, abaluu kana keessaa naa baasu namoota jedhan utuu hin taane namoota ga'oo, namoota bilchaatoo akkasin taataniifitu isinii kadhata. Waan Waaqayyo jaallatu isinis jaallachuu akkasin dandeessaniif kanaan akkasiin guutamtaniif isinii kadhata. Akkasiin jabaattanii dhaabbattaniif isinii kadhata. Liidarii waldaa kiristaanaatiin. Innaa isinii kadhataa duwwaatu hin taane isinii dhama'a. Kadhata isaatiin yeroo hundumaa isinii dhamaa'edha. Yeroo hundumaa jala muree lakkoofsa 12 dhuma isaa irra dhaqaa ilaala. Inni yeroo hundumaa isiniif dhama'a jedha. Yeroo hundumaa. Keessumatti tajaajiltoota gaafa taanu saba geggeessinu, saba tajaajillu, isaaniif kadhachuun, isaaniif dhama'uun, isaan akka isaan namoota ga'oo ta'an barbaaduun ammam akka nurraa eegamutu Ephafraas irraa immoo addumaan baranna kutaa kana keessaati jechuudha. Tajaajiltoonni bararraa baay'een namaa yoo fudhattan amantoonni akka isaan of hin dandeenye barbaadu. Inumaayyuu amantoonni akka isaan namoota ga'oo hin taane barbaadu. Maaliif jettanii yoo gaafattan yoo amantoonni of danda'an madda galii isaanii irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef.
bilbilee naa kadhadhu namni ittiin jedhu hin jiru. Yeroo inni kadhatuuf immoo namni birrii galchuuf hin jiru waan ta'eef. Amantoonni of dandeenyaan girrigirriin konfireensii kun hin dhaabbata waan ta'eef. Amantoonni of dandeenyaan tajaajila irratti hirkachuun hafee namni of danda'ee Yesuus Kiristoosiin arga waan ta'eef. Isinitti meera miti Qolaasaayisuma kana Phaawulos gaafa barreessu boqonnaa 2 irratti immoo maal jedha? Namoota ga'oo taatanii of dandeessanii akkasiin Kiristoos dura dhaabbattan barbaanna. Xumurri ergaa keenyaa kana qayyabannaa keenya keessatti kan ilaalleerra. Of dandeessanii akkasiin Waaqayyo dura dhaabbattan barbaanna. Akkasiin nurratti dipendentii taatan miti kaayyoon lallaba keenyaa, kaayyoon ergaa keenyaa jedha Phaawulos. Tajaajiltoonni bararraa garuu amantoonni akka isaan of danda'an baay'een isaanii hin barbaadan. Hundi isaanii hin jennaan. Baay'een isaanii garuu hin barbaadan. Yeroo hundumaa akka isaanitti hirkatan barbaadu. Yoo ansii kadhadhe malee, yoo harka koo sirra kaa'e malee, yoo karaa koo sii ta'e malee, yoo mana keetti na waamte malee. Qaxxitaa kallattiidhaan Yesuus Kiristoosiin bira ga'uu hin dandeessu. Miidiyeetarii barbaachisa. Siif Yesuus gidduutti yaada jedhu qabu jechuudha. Ephaafiraas garuu namootan tajaajilu waldaa Qolaasaayisiin maaloo namoota ga'oo isaan godhi. Namoota of danda'oo isaan godhee dhee kadhata. Phaawulos immoo kana barbaanna bakka xumurri tajaajila keenya isin of dandeessanii Waaqayyo Abbaa dura dhaabbachuudha. Waan isinii ta'e beektanii, eenyummaa keessan beektanii, acceptansii Waaqayyo duratti qabdan hubattanii, saggoo namaarraa buutanii, karaa eenyuyyuu utuu hin taane, harka nama kamiinuu Waaqayyoon cabbaxuu utuu hin taane, of dandeessanii Waaqayyoon dura akkasiin dhaabbattan barbaanna. Kana kadhanna, kanaaf isinii barreessina, kanaaf isin barsiifna jedha Phaawulosis. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Egaa jireenya Phaawulos irraa wanti nuun barannu nama obbolootaaf iddoo kennuudha inneerra. Hammam wangeelaaf nama dadhabe hundumaa caalaa nama waldaa kiristaanaa keessatti bu'aa buuse illee yoo ta'e innumtuu kana dubbateera mini tokkoffaa Qorontos 15 irratti lammaffaa Qorontos 11:23 irratti hunda keessan caalaan itti dadhabee anammoo miti ayyaana Waaqayyo sana keessaa itti dadhabee dhee dubbateeran iyyuu. Ammam hunduma isaanii caalaa kan ergaa barreesse kan itti dadhabe kan wangeelaaf ari'atame kan wangeelaaf gatii baase kan waldoota kiristaanaa baay'ee hundeesse miishinarii jabaa macaafa qulqulluu irraa jiru yoo ta'e illee Phaawulos tajaajila obbolootaa immoo vaaliyuu kan godhudha. Appreciate kan godhudha. Yeroo barreessu illee argitaniittu mini maqaa namaa dha'eenniisu calluma dee fakkeenyaaf lakkoofsa 4 fudhadhaa. Tiiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhati amanamaan jedhee kaasa. Jaallatamaa amanamaa obboleessa immoo jedhee afaan kabajaa dubbata. Phaawulos warra akkas hojii wangeelaa hojjetan miti warra kaaniif afaan kabajaa dubbata baay'isu. Yaadattu mini keessumatti obboloota sobaan doorsifamaa jedha Qorontos yeroo barreessu immoo warra sobduun illee obboloota jedha. Obboloota sobaan doorsifamaa jedha. Maaliif waldaa keessa jiru uumaasaa maqaa Yesuusiin deemu waan ta'eef. Macaafa kakuu moofaa baatanii deemu waan ta'eef obbolootadha garuu obboloota sobaati jedhee afaan kabajaa dubbata. Obboloota fakkaatu garuu obbolummaan isaanii sobaadha. Garuu warri sobduun kun warri maal kun hin jedhu afaan kabajaa dubbata. Warra Tiiqiqoos faan immoo hojii keessattis hidhata amanamaadha. Hidhata Waaqayyo naa kenne hidhata koodha amanamaadha immoodha obboleessa jaallatamaadha immoodha jedheetu dubbata. Oneesimoosiinis lakkoofsa 9 irraa akka jedha obboleessi amanamaaf jaallatamaan jedha. Oneesimoos obboleessi amanamaaf jaallatamaan jedhee jalqaba. Tajaajila namaa baay'ee vaaliyuu godha. Ammam ergamaa guddaa yoo ta'e illee. Kana karaa biraan ittiin ibsu yeroo hojii misiyoonummaa isaatii hojjete illee miishinarii joornii deeme hundumaa keessatti waldaa Yerusaalemiin dhaqee gabaasa kenna ture. Hojii ergamootaa gaafa dubbistan bakki buufata isaatii Anxooqiyaa yoo ta'e illee waldaa Anxooqiyaa irraa dibamee Barnaabaas hojii waamamee ba'ee garuu waldaa Yerusaalemiin naqa. Waldaa ishee haadhoo Yerusaalem jirtu in kabaja. Aboo ergamoota warra kaanii in kabaja. Galaatiyaa boqonnaa 1 irrattis boqonnaa 2 irrattis dubbateera. Erga waamamee booddee karaa Barnaabaasiin dhaqee akka ergamootaa wajjin wal arge dubbata. Aboo Waaqayyo warra kaaniif kenne sin amana. Aboo waldaa kiristaanaa amana. Aboo gaggeessitoota waldaa hin amana vaaliyuu godha. Tajaajila isaanii vaaliyuu godha. Yeroo miishinii hojjetee deebi'ee dhufu dhufee waldaa isaatti
waldaa isaa kabajee waldaa isaaf gabaasa laata. Dhaqaa ilaalaa. First missionary journey akka xumureen Yerusaalemitti deebi'ee boqonnaa 13 boqonnaa amma boqonnaa 13 tti ilaaltan jechuudha. Boqonnaa 13 boqonnaa 14 hojjetee raawwatee dhaqee 15 irratti wal ga'ee Yerusaalemitu ta'e. Second missionary journey boqonnaa 16 booddee yeroo jalqabe yeroo warra akka Filiphosiin fa'aa iddoo garaagaraa deeme dhaqee gabaasa laatee. Third missionary journey gaafa jalqabe Efesooniin fa'aa yeroo dhufe jechuudha. Dhaqee gabaasa laatee vaaliyuu godha ture. Aboo waldaa kiristaanaa jalatti sammiit nama ta'u ture. Bifa smuus ta'een waaqayyo toona erge maallaa gootiin jedhu ture. Vaaliyuu godha ture, hin kabaja ture. Macaafa hojii ergamootaa keessatti kan argina. Xalaawwan waldootaaf nama dhuunfaaf barreesse hundumaa keessatti illee kan argina. Namoota amantiitti jajjabaatan warra waldaa kiristaanaa geggeessan tokko tokkoon maqaa dha'ee isaan galateeffata. Kun tokkummaa keessatti baay'ee waan barbaachisaadha. Namoota wajjin tajaajilu, namoota wajjin kadhannu, geggeessota waldaa, paasteroota keenya, qeessota keenya, barsiisota hongeelaa keenya, hongeelaawota keenya, liideroota feelooshipii keenya, geggeessaa sagantaa maatii yoo ta'u, nama ordeendi ta'e nama waaqayyo iddoo laateef kabajuun, recognize gochuun, submitted ta'uufiin, abboomamuufiin, waan gaarii isaan godhan immoo promote gochuun, appreciate gochuun ammam akka inni barbaachisaa ta'e Phaawulos irraa baranna. Baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko immoo cimina namaa dubbachuun du'a isaanitti ta'a. Gaafa abaluu cimaadha jedhan akka waan ofii isaanii hin xinnoo dhalaniitti kan yaadan jiru. Inni naaf namoota galateeffachuun baay'isan. Yoo danda'ame illee dogoggora namaa funaanuu barbaadu. Roga ciminaa namaatu hin taane dadhabina namaattidha kan isaan baay'ee xiyyeeffatan. Yeroo namni waan gaarii godhu garuu ittiin tolu. Abaluu cimaadha yeroo jedhan ofii waan gabbu'an isaanitti fakkaata. Namoonni baay'een jechuudha. Namoonni biraan tokko tokko immoo sobaniitu garaarraa kan hin taane ati nama guddaadhaam, ati nama addaa waaqayyo nuuf kennedhaam, baay'ee masi jaallannaam jedhanii gabba'anii immoo qubatti qabu. Gabba'anii immoo hamatu. Gabba'anii immoo afaan kan biraa haasa'u. Namoota garaa tokkoomin integraalii min namoonni akkasii. Namoota integriitii hin qabneedha. Isa kanas hin barbaadu waaqayyo. Sobni akka nuun wal jajnu, wal leellisnus hin barbaadu waaqayyo. Macaafni qulqulluun isa nama jallaadhaan qajeelaadha jedhuu fi isa nama qajeelaatti faradu waaqayyoon ciiggaa'edha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 17 lakkoofsa 15 irraa. Nama jallaadhaan jallaadha jedhi, nama qajeelaan immoo qajeelaadha jedheedha macaafi qulqulluun. Sobneen goonu garuu dhugaadhaan namoota appreciate gochuun, waan isaan jiran keessatti namoota jajjabeessuun tokkummaa obbolootaa cimsuu keessatti baay'ee barbaachisaa fi waan nuun shaakaluu qabnuudha. Waan nuun jireenya keenya keessatti shaakaluu bartee gaarii godhachuu qabnuudha. Biyya keenya keessatti nama galateeffachuun waan barame miti. Baay'ee nu hafatammayyuu. Innaa waan namni qabu dhugaadhumaan cimina namni qabu baaftanii gaafa namatti dubbattan namni hin jabaata, namni mooraalii godhata. Namni gara fuulduraatti tarkaanfata. Ati gama kanaan baay'ee gaariidha. Jabaadhu yeroo isin jettan namni hin jabaata, hin guddata. Isiniin immoo sin amana, sin jaallata. Hariiroon keessan immoo hin guddata. Rakkoon keenya inni guddaan maa inni iigoodha. Qofaa keenya jajamuu barbaadu. Nu duwwaadhaan si malee namni kan biraan hin jiru akka nuun jedhamu barbaadu. Kan isin dhibu Gooftaa Yesuus Kiristoos illee amaluma Phaawulos kana qaba ture. Namoota appreciating godha. Fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaadhaan nama ta'ee lafarratti kan dhalate keessaa Yohaannis Cuuphaarra kan caalu takkaan kaanedha. Maatiyos 11:11 gaafa dubbistan. Yaadi kutaa kanaallee xiyyeeffannoon isaa waan nama dubbachaa jiru yoo ta'u baate garuu Gooftaan namoota jajuu irratti rakkina hin qabu jechuudhaafan jedhe. Shaakala akkasii jireenya keenya keessatti horachaa deemuun baay'ee filatamaadha. Ammas garuu waan akkas nu battan barbaadu maa inni dhugaadhaan ta'uu qaba. Phaawulos akkuma namoota jaju namoota ifatamuu qaban immoo ifatti ifata ture. Fakkeenyaaf Phexrosiin ifateera. Galaatiyaa boqonnaa 2:11 irraa gaafanni warra Oromoota warra Yihuudii hin taane wajjin nyaachuu sodaate warra Yihuudotaa argee namoota durattan isa ifadheedha. Galaatiyaa 2:11 irraa. Namoota waan isaan komachiisu qaban kan biraas ifata. Fakkeenyaaf Deemaasiin ifateera.
lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa lakkoofsa 14 irraa Deemaasiin komateera. Deemaas sirrii miti biyya lafaa jaallateetu na biraa hafee jedheera. Namoota sirrii hin taaneen sirrii min jedha. Namoota gaarii godhaniin gaarii gootan jedha. Kun amala gaarii nuun horachuu qabnudha. Walumaa galatti wantoonni main pointiin tuttuqamuu qaban tuttuqamaniiru. Ergaa Qolaasaayis keessatti Waaqayyo abbaa keenyaaf bara hamma bara baraatti galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Dhugumaan isiniin jedha baay'ee Waaqayyo nu gargaare. Tarii macaafaa tokko tokko kan akkasiin fayyadamtan ani barbaadu akka wabiitti gaafa macaafa kana qayyabanne ani maalan fayyadamaa ture. Tokko koommentariiwwan tokko tokko fakkeenyaaf Wiirsibii Bible Exposition Commentary kan jedhu kan Warren Wiersbiin barreessee fayyadamuu dandeessu. The Bible Knowledge Commentary kan jedhu kan John F. Roy barreessee fayyadamuu dandeessu. IVP Bible Background Commentariiwwan garaagaraa ani iddoo tokko tokkotti na ilaala. Amma aksesii bal'aa qabdu waan ta'eef barri keenya bara gaariidha, bara teknooloojiidha. Carraawwan jiran, sooftiweerota jiran, koomentaroota jiran hundumaa ilaaluun barbaachisaadha. Walumaa galaa Waaqayyo jalqabee kutaa 18 ergaa Qolaasaayisiin nu xumursiiseera. Waaqayyoon baay'ifnee guddifnee galateeffannaa. Mee Waaqayyo na galateeffannu. Yaa Waaqayyo keenya si galateeffannaa gaarummaa nuuf goote hundumaaf, carraa dubbii kee barachuu nuuf laatte hundumaaf, pilaatfoormii akkasii haala mijataa akkasii waan nu laatteef maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Dubbii keessa qulqulluu yaada mataa keenyaa utuu ittiin dabalin isa qulqulluu dubbii kee duwwaa egzajeet gochuudhaan jalqabaa kaafnee amma irraatti ji'oota baay'eedhaaf ergaa Qolaasaayisiin kutaa 18 walii wajjin akka qayyabannuuf carraa guddaa waan nu laatteef sagalee kee wajjin yaa Waaqayyo akka dabarsinu jireenya keenya Daawitii isa ta'e dubbii kee keessatti akka ilaalluuf yaa Waaqayyo karaa ergaa Qolaasaayisiin waan ati nutti dubbachuu barbaadde hundumaa duukaa buunee ittiin jireenyi keenya akka fayyu, hafuurri keenya akka haara'uuf carraa nu laatteef, ayyaana nu laatteef, hafuura keessa nu barsiiseef maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqa irratti lafa irratti amma bara baraatti galanni ulfinni kabaji maqaa keessa qulqulluudhaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo egaa dubbii walii wajjin barachaa turre kana yaa Waaqayyo dhaga'uu duwwaadhaan warra of gowwoomsan akka hin taane, warra gootuu dubbichaa ta'an, warra sagalee keef ajajaman obey warra godhan, warra yaa Waaqayyo waan ati dubbattuuf garaan isaanii baqaqee yaa Waaqayyo isati jette raawwachuudhaaf yeroo hundumaa ofii isaanii eeyyaman akka ati nu gootuuf har'as garaa keenya fuula kee duratti banannee laphee keenya qopheessinee ayyaana kee hin barbaanna, hafuura kee hin barbaanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluudhaan nu guuti, karaa dubbii kee jireenya keenya jijjiiri. Yaa Waaqayyo dhaga'uu duwwaa sadarkaa dhaga'uu irratti akka hin hafnee fi sadarkaa gochuu, sadarkaa abboomamuu, sadarkaa hojiirra oolchuu biraan akka nu geessu jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo ammas yeroo kan biraa dubbii sagalee kee wajjin akka qayyabannuuf kutaawwan kan biraa wajjin turree sagalee kee qayyabachuu, soorachuu, gara jireenya keenyaatti xuuxxachuu akka amaleeffannu umurii ati biyya lafaa irratti nu laatte hundumaa jaalala dubbii keen qabamuudhaan miilla kee jala teenye sirraa barachuudhaan akka dabarsinuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee nuu baay'isi. Waan hundumaaf galanni ulfinni kabaji guddaan maqaa keessa qulqulluudhaaf haa ta'u maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin Ameen. Eebbifamaa Gooftaan isin haa eebbisu. Kutaa kan biraadhaan ajandaa biraadhaan deebinee amma wal agarruutti ergaa Qolaasaayisiin xumurreerra. Irra deddeebitanii mediteet gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waan baranne sima tokko barannee darbuutu hin taane keessa deebinee maalan baradhee kutaa akkasiirraa Waaqayyo maallatti dubbate isa jedhu immoo keessa deddeebinee ilaaluun mediteet gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Eebbifamaa yeroo gaarii hunduma keessaniif haa ta'u. Passion for Youth Ministry.
Passion for Youth Ministry.